Arra dawaa isin dhukkubsuun isiniif ajaja. Dhukkuba tiruu ka isinif fiduu, dhukkuba onnee ka isinif fiduu isinii ajaja. Namoonni hedduun dhukkubsachuu feetanii dhukkubsachuu jaallattan dhukkuba adda addaatiini. So ati akkas jaalatu ganama enerjii diriinkii dhugi habbaa lama. Yookaan faxara booda yookaan faxara dura. Waan nama mirqaansusan jechuudha. Kan akka Pepsi haa ta'u, Kookaa haa ta'u, Red Bull haa ta'u. Gartee amma Kookaa Koolaa fi Pepsi fi kuni kaarboon monoksayidii qaba jarri qaama kee keessatti hagan lakkisu jechuudha. Tiruu ta'e rabbashan onnee ta'e parsantii dachaa meeqa akka isin duraanirra qaceellotti dhawattu taasisanii mammataa kee akkasuma baay'ee miidhanii. Kanaaf wantoota kana guyyattiis lama galgalaas lama kana fayyadama baay'inaan jechuudha. So dhukkuba tiruutiin qabamuudhaa fi dhukkuba onneetiin qabamuuf akkasuma illee waan sukkara qabu qaceelloo nyaadhaa. Baay'inaan sukkara buna keessatti haa ta'u, shaayii keessatti haa ta'u baay'inaan fayyadama. Akkasuma wantoota mimmi'aawaa gartee buskuta adda addaa kan zeetii adda addaa keessatti xabbasamee haa ta'u qaceelloo fayyadama. Baay'ee gaariidha akka isin yeroo gabaabatti dhukkubaan qabamtan isin taasisa jechuudha. Warroota dhukkubsachuu jaalataniif. Warri immoo osoo fayyaa qabdanii waan kanaan akka hin qabamne barbaadan wantoota kanumarraa fagaattanii. Warri immoo already dhukkubsachaa jirtan immoo wantoota kanarraa fagaattanii yeroo biraa akkamitti akka wantoota kanarraa fayyan isiniif finna jechuudha. Akkuma viidiyoo gubbaa kana fayyadama. Salaamu alaikum.